dammatiiwwan chaanaalii kana. Viidiyoo kana keessatti mata duree kaayyoon kee maali jedhuun garaagarummaan nama kaayyoo qabuu fi hin qabne maal akka fakkaatu laalla. Hanga dhumatti yoo nu hordoftee waa hedduu irraa baratte jeetti nabdadha. Kanneen haarawaa taatan sabskiraayib godha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo laayik fi sheer godhuu hin dagatina. Gurbaan guyyaa guutuu zeetuma naannawaa oole bakka daandiin itti adda godhu tokko hoggaa ga'u nama guddaa tokko karaa irratti dhaabee adeeroo karaan kun eessa nageessaa jee gaafatee bara. Adeeroon kun ati silaa eessa deemuu barbaadde jee gaafannaan gurbaanis karuman deemuu hin beeku osuman naanna'utti karaan na jalaa badee jeen gara itti deemtu hin beektu taanaan karaan kun gara fedhetti geessu hiikaa hin qabuuti karuma feete qabadhu sii deemii jeen maal jechuu barbaadetti qaaliiwwan koo. Kaayyoon kee eessarraa garamitti akka geessu yoo hin beekne imalli keessatti bakka itti dhaabbatu hin qabu. Jireenya keessatti maal akka godhuu qabdu garam deemuu akka qabdu yoo hin beekne jireenya fi lafaatiin ta'e takka faayidaan qabdu. Eenyumallee ta'e eessarraa ta'e bakka itti deemtu bakka ga'uuf yaaddu qabaachuun dirqama akka ta'e quba qabaadhu yeroo namtuudhaa beeku akka feetetti sitti taphatti. Mee yaadadhu gaafa daa'imaa kutaa gadaanaa barattu san barsiisonni yookiin maatiin kee gaafa guddatte maal ta'uu barbaaddaatiin jaal. Deebisaan kee maal ture ni yaadatta? Hedduun keenya doktora, injiinara, barsiisaa, paayileeta, saayintistii, daldalaa cimaa fi pirezidaantii biyyattii fa'aa jechaa turre. Arra hoo eessa jirra? Abduu fi galma keenya ijoollummaa san maaltu ga'uu nu hanqise? Amma hoo yeroo nuti dabree jira? Irra hedduun namaa abduu isaa dhiisee galma isaa dhabee faallaa isaa jiraachaa jira. Dirree kubbaa miilaa keessatti taphattoota 11 nama 22 ta'anii tapha oowwaa osoo taphachaa jiranii sibiila goolii garee lameenituu namni tokko dhufee buqqise. Taphattoota 22 dabalatee ummanni dirree san guutee tapha san daawwachaa jiru hundi aaranii lolanii waa hedduu balleessan. Dirree kubbaa keessaa goolii yoo kaafame ittisaawwan dhaabbatee goolirraa kubbaa ittisuuf inni goolii galchuudhaaf fiigus kaayyoon isaanii gooluma sanii wajjin buqqifamee ka'a. Ilmi namaatis jireenya isaa keessatti kaayyoo fi galma ga'uu qabu tokko yoo hin qabaatin jireenyi isaa bu'aa hin qabu. Gurbaan reefu akkuma gara feete deemi jaametti dirreen kubbaatis sibiilli yoo kaafame taphattoonni kallattii afraniinuu kubbaa yoo dhiitaa oolan goolii hin galchan. Kaayyoon jireenya keetii yookiin gooliin ta'e maali? Atis gooliin kee buqqifamee kallattii afraniinuu imalaa jirta laata? Gooliin jireenya keetii sun eessa akka jiru adda baafadhu. Kubbaa jireenyaa kan taphataa jirtu kana guyyaa tokko akka itti galchitu abdadhu. Kana beeynaan dhugumatti cimina guddaa argatta. Isa fiiguu waliin fiigdee kan dhaabbatu waliin dhaabbattee qilleensuma hundaan olii fi garraafamnaan oolee bulee sheenaa sirraan baane akka sitti hin taane of eeggadhu. Kaayyoon kee milkaa'uu dhabus ni danda'a. Wanni guddaan garuu isa osoo hin taane jireenya kee kaayyoo isa ta'e tokkoof oolchudha. Jireenya kee kaayyoo takkarra gootee jiraachuun immoo gaafa san osoon akkana godhe osoon akkas godhuu baadhe jettee akka hin sheenuu hin si gargaara. Sheenaa gaafa jennu waanuma salphaa tokko fakkaachuu mala. Jireenya gammachuu hin qabne jiraachuurraa eegalee hanga lubbuu ofii balleessuutti nama geessuu danda'a. Goolii bakka hin beekne kubbaa jireenyaa isa taphataa jirtu kana eessatti galchuuf oofta. Dhumni nama kaayyoo hin qabne hedduu fokkataadha. Obboleessoo dhumni kee akka hin hammaanne gooliin jireenya keetii eessa akka jiruu fi bira ga'uuf ammoo hangam akka tiifafe ammumarraa ka'e safari.